Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti guyyaa har'aan tana Oromiyaa bakkoota hedduuttis gaggeeffamaa jira. Lola jabaa guyyaa har'aan tana gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaaleessaa fudhadheetiin jira jechuudhaanis himee jira. Humnoota mootummaa Oromiyaa keessa galan ammoo bakka irraa deebii hin qabnetti ergaa jiraachuudhaa fi hidhannoo gurguddoos irraa hiikkachaa jiraachuu himanii jiru. Lolli kun ammoo eessatti akka deemaa jiruu fi injifannoon WBO'n argate maal akka ta'e oduu keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Amma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa keessatti waraana bilisiginnaa haleelee jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii lixaatti humna waraana bilisiginnaa weerartuu ittiin jedhu irratti ammoo tarkaanfii fudhachuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Gumabaas Bottaan Aanaa Galaanii fi Gujii lixaatti ammoo waraana mootummaa bilisiginnaadha. Konkolaataa wal tokkoon ammoo sochaatoon irratti ganda Qarsaa bakka Aannoo jedhamtutti ammoo lola cimaa lolee waraana bilisiginnaa 47 ol ammoo ajjeesuudhaaf 71 ol ammoo madeessuus beeksisee jira. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Goobbu Sayyoo ganda Gabaaroobiitti ammoo lola cimaa waraana bilisiginnaa waliin taasiseen 41 barbadeessuudhaan hedduu isaanii ammoo madeessee akka jiruu fi meeshaa gurguddoo irraa hamma xiqqaattis irraa hiikkatee jiraachuus beeksisee jira. WBO'n zoonii kibbaatis Cibraan Odaa Adoolaa ammoo Aanaa Adoolaa keessatti tarkaanfii waraana bilisiginnaa irratti fudhateen loltoota bilisiginnaa 18 ol ammoo barbadeessuudhaan 10 caalas madeessee akka jiru beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Komaander Marroon akka jaanitti qabsoon bilisummaa uummata Oromoo warra TPLF wajjin ammoo hidhateef galmaas hin gahu jedhan. Kanaan dura warra TPLF dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre kan jedhan ammoo WBO'n waraanni TPLF TDF of duuba deebiidhaaf ammoo qabsoon keenya of duubaas hin deebu jedhan. Qabsoon Oromootis itti fufa kan jedhan ammoo Komaander Marroon imalli keenya gara magaalota Oromiyaa fi magaalaa guddoo Finfinnee godhaa turres hin dhaabbanne jedhan. Ammayyuu ammoo lolli jabaan naannoo Finfinnee Meettaa Roobii naannoo Ambootii fi gama kaaniin Incinni akkasuma ammoo Jibat Wallisoo fi bakkoota hedduutti lolaa jirra kan jedhan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaaleessaa ona hidhaabu abbootii magaalaa Ejirratti ammoo ganama kanaa kaasee haga ammaan tanaa fudhachaa jiruun humnoota mootummaa hedduus akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha iddoo adda addaatti guyyaa kaleessaarraa jalqabuudhaan humnoota mootummaatii wajjin kokkee wal qabaa kan jiru yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaaleessaa guyyaa har'aan tana ona hidhaabu abbootii magaalaa Ejirratti fudhateen humnoota mootummaa hedduus injifannoodhaan irraanii akka jiruu fi hedduu isaanii barbadeessuudhaan meeshaa gurguddoos irraa gonfatee magaalattis dhuunfatee jiraachuutu himamee jira. Lola jabaa yeroo ammaan tana Oromiyaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiru kana mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuu maqaa joon kan jalqabe yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Bakkoota haaraa kanaan dura humnoonni mootummaa harkaa qaban deebisee qabachuun isaatis dhagahamaa jira. Lolli jabaachuudhaan bakkoota hedduutti humnoonni waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaarra aananii gandoota baadiyyaatii fi magaalota aanaatis hedduu qabachaa jiraachuu yeroo ammaan tanaatis dhagahamaa jira. WBO'n tarkaanfii ilaaleessaa keessa deebii hin qabne humnoota mootummaa irratti guyyaa har'aan tanaa fudhateen meeshaa gurguddoo fi konkolaataa hedduus ammoo ona hidhaabu abbootii kanattis magaalaa Ejirratti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraas booji'ee jira. Ona hidhaabu abbootii magaalaa Ejirratti humna addaa Oromiyaa gama kaan ribii fi poolisii federaalaa dabalatee gama kaaniin humna dhiitee kufaa wajjin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kokkee wal qabaa kan jiru yommuu ta'u ammoo injifannoon irra aanuudhaan guutumattuu magaalattii itti marsee humna mootummaachitti barbadeessuudhaan hammaafis keessaa baasee jiraachuun isaatis himamee jira. WBO'n lola hadhaawaa jiddu galee
galeessa Oromiyaa kibbaa fi gama kaaniin lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad adabaa jiraachuus beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo boon kaleessa irraa jalqabuun hamma guyyaa har'aan tanaatti godina Wallagga Bahaa gandoota hedduu keessatti humnoota mootummaatii wajjin wal dura dhaabbachaa kan ture ammoo guyyaa har'aan tanaa injifannoo goonfachuu isaatis beeksisee jira. Godina Wallagga Bahaa gandoota baadiyyaatii fi magaalota hedduu keessatti humnoota mootummaa haleeluudhaan hidhannoo gurguddoos waraanni bilisummaa Oromoo boon irraa hiikkatee jiraachuu ajajaa waboo kan naannichaatis himanii jiru. Lolli jabaan godina Wallagga Bahaatii fi gama kaaniin ammoo onay dhaabuu abbootii bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u ijoolleen Oromoo waboon injifannoo goonfachuu irratti argamti. Humnoonni mootummaan Abiyyi Ahmad walitti makuudhaan bobbaasaa jiran ijoollee Oromootiin bakka irraa deebii hin qabnettis ergamaa jira. Lola guyyaa har'aan tanaa kana ammoo kan adda godhu humni mootummaadha helikoophteraan buufamaa kan jiru yommuu ta'u ammoo waboon qophiidhaan eeggachaa kan ture. Humni mootummaa ammoo akkuma lafa gaheen akka deebii hin qabnettis adabamaa jira. Ijoolleen Oromoo bakka hedduuttis meeshaa gurguddoo humnoota mootummaarra hiikachaa kan jirtu ammoo deebistee humnoota mootummaatiin dhahaa jiraachuus himaa jirti. Jiddu galeessa Oromiyaatii fi gama kaaniin kibba Oromiyaattis humni haaraan kanaan dura leenjii gubbaa ture ammoo eebbifamuudhaan kan bobba'e humnoota mootummaatiin wajjinis kokkee wal qabaa jira. Dubbiin faallaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa dhaabee kan ta'uudhaan jajjabaachaa kan jirtu yommuu ta'u ijoolleen Oromoodha kan durii caalaa bifa adda ta'een humna mootummaa Abiyyi Ahmadis mancaasaa jiru. Lolli hamaan jiddu galeessa Oromiyaa kibba gama kaaniin lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u ammoo lola kanaas injifachuuf jira jechuudhaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaalle Marroonis himanii jiru. Ijoolleen Oromoo qophiidha diina Oromiyaadha bakkaan walcha isaanii ammoo Oromiyaa gochuudhaafis qophaa'anii jiran jechuudhaan dubbatanii jiru. Lolli jabaachaa kan jiru yommuu ta'u ammoo humni mootummaa federaalaatii fi humni mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan duula waraana bilisummaa Oromoo balleessu yookaan ammoo waliin jalqabanillee ofumaa jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin lixaa fi kibbatti badaa jiraachuutu mul'achaa jira. Waboon ammoo kan durii caalaa baay'achuudhaan golee Oromiyaa mara keessa walga'ee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis akka baala mukaattis harcaasaa jira. Ammas mootummaa Abiyyi Ahmad muddamsuun jabdu mudachaa jirti. Yeroo inni lola TPLF wajjin kaabatti gaggeessaa ture irraa ammoo aragalfii argachaa jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo boonis aragalfii isa dhoorguudhaan itti muddaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon guutumatti Oromiyaa keessaa humnoota mootummaadhaa qulqulleessee baasuufis akka jiru beeksisee jira. Haa ta'u malee ammoo Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoodhaa ABO shanee jaanii ammoo kan waaman guutumatti Oromiyaa keessaa balleessuuf akka jiran dhaadatanii faallaa kana ammoo waboon humna isaanii Oromiyaa keessaa balleessuu irratti argama. Bakkoota hedduuttis uummanni waraana bilisummaa Oromootiin wajjin ta'e humna mootummaa duras dhaabbachaa jira. Akkuma Tigraay daareessuudhaan burkuteessanii qabeenya isaanii barbadeessan Oromiyaattis ammoo bakkoota hedduutti qabeenya uummataa barbadeessuudhaaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun mootummaan ammoo sochii gochaa kan jiru yommuu ta'u uummanni ammoo waraana bilisummaa Oromootiin wajjin dura dhaabbachuudhaan sochii mootummaatis akka malee danqee jira. Bakka hedduutti uummanni Oromoo jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba gama kaaniin lixa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootiin wajjin ta'uudhaan humna mootummaattis gurguruu kan lagatee fi akkasumatti illee gama kaaniin daandii gurguddaas ammoo kan cufaa jiru ta'utu himamaa jira. Waboon jabaachuudhaan saba isaa cinaa dhaabbatee sabnis ammoo isaa wajjin ta'uudhaan diina isaa barbadeessuu gubbatti argama. Shurrubbe faana isanii. Baddaa olii jedhanii magaalaa. Kana siroo kaasuun yeroo